Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa kataan Maayik Haamar gama raawwii waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi TPLF irratti argamuun achumaanis dhimma nageenya naannoo Oromiyaa fi Amaaraa irratti mari'achuuf jedhu maaltu eegama hiikaa fi tasaa. Gamaggamni raawwii waliigaltee Pretoria kun Itoophiyaatti gaggeeffamuu kan eegale yoo ta'u kanneen mootummaan Itoophiyaa fi TPLF waraana dhaabanii waliigaltee akka mallatteessan taasisuu keessatti shoora olaanaa taphatan irratti argamaniiru. Maayik Haamar kaayyoo guddaan imala gara Finfinneetti taasisanii raawwii waliigaltee Pretoria maal akka fakkaatu hordofuuf ta'uu ibsi ministeera dhimma alaa Ameerikaa eereera. Akkasumas walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti hammaataa dhufee fi rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa waggoota lakkoofsee furuuf mootummaa Itoophiyaa waliin marii akka gaggeessan eegama. Waliigaltee Pretoria qopheessummaa gamtaa Afrikaan guraandhala 28 hanga bitootessa 4 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffama. Ambaasaadar Maayik Haamaris achirratti argamuun raawwii waliigaltichaa maalirra akka jiru hordofu. Waliigalteen nagaa Pretoria erga mallattaa'ee waggaa tokko guuteera. Raawwiin isaa ammoo bakka qaamoleen jaarsummaa ta'anii fi taajjabdoonni jiranitti akka ilaalamu himamaa ture. Gama raawwii waliigaltee Pretoria kana ilaalchisee pirezidaantiin mootummaa yeroo naannoo Tigraay fuula X gubbaatti akka bareessanitti Itoophiyaa fi naannichatti nagaan waaraan akka dhufu kan barbaadamu yoo ta'e waliigalteen Pretoria osoo hin sharfamiin hojiirra oolu akka qabu dhaaman. Manneen hojii mootummaa Itoophiyaa meeshaalee biyya keessatti oomishamaniif dursa kennuun akka bitan ajaji darbe yaada kana ministeera muummee Abiyyi Ahmad maddisiise jedhan. Murteen kun hojiirra oolu wayita eegalu maaltu mudachuu danda'a? Yuunivarsiitii Finfinneetti akka piroofeesaraatti kan hojjetan Guutaa Laggasaa dhimma kanarratti dubbisneerra. ላለፉት 20 ዓመታት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ኤክስፖርት ፕሮሞሽን የሚባለውን መርን በብዛት ተከትሎ ሲሄድ የነበረው ወጎታ ድግደመ ደርበኒፍ ዲነግዴን ኢትዮጵያ ቀጀልቶ ኦምሻሌ ገረ አላ ኤርጉ ጀጀቤሱ ረቱ እንዳይ ቱሬ አለርጊ ቆፈ ጀጀቤሱን ዲነግዴ ጉድሱን ጂጂረመ ፊዱን ኒደንዳማ ጀደሜ ደገረማ ቱሬ ባዬ ያለሜ ቱሬ ገሩ ወሊገለት ዋን ተርግን ዲነግዴን ቢየቲ ቢታ አላረት ረራውሳቲ ቡአሳ ጋፈላሉ ኑቲ የሮ ሁንዳ ቢቶታ ታኔ ማሌ ኦምሽኔ ራቡፈቹ እንደንደኘ Waajjiraaleen mootummaa oomishaalee biyya keessaa habitan ajaji jedhu ka darbee qabatamaan hojiirra gaafa oolu qormaati mudachuu danda'u maali? Piroofeesar akkas jedhu. ብዙ ፈተናዎች አሉ። እንግዲህ ይሄ ነገር በኢኮኖሚን ከመደገፍ ከማነቃቃት አንፃር ፖዚቲቭ እርምጃ ነው ተብሎ ጠቅለል ተረፈ ቆርማታ ሄዱ ቀባ ተርካንፊን ኩን ገመ ዲነግዴ ብየ ኬሳ ጀጀቤሱትን ያደ ቀጀላ ተው ደንዳ'a ገሩ ከናን ወልቀበቴ ድሚ ቁልቁልና ከው ደንዳ'a ኦሚሻለን ብየ ኬሳ ረኮ ቁልቁልናን ኮመተሙ የሮዳን የሱረት ኮሚቱ ረት ካ ሃላም ጅሩሞ ገባብልሳ ከንደገሩዳ ብየ ከሚዩ ኦሚሸ ሲገመቺሱ ቢተቹፍ ምርገ ቀብደ ሃላም ኬሳ ጅሩን kan biyya keessaa malee kan biyya alaa hin bitiina jechuun xiqqoo duubatti waan nu deebisu ta'uu danda'a. Sababa hanqina qulqullinaarraa kan ka'e namoonni meeshaalee biyya alaatii dhoksaadhaan galchanis jiru. Kun hundi wal madaalchifamee deemuu qaba. Kanaan achi akkanumaan seera baasanii lafatti dhiisu ta'a. Yeroo garii warshaaleen biyya alaa biyya keessa jiranis oomishaalee isaanii Itoophiyaa keessatti ni oomishu. Kan biyyattii keessatti dhaabbatanis jiru. Akkasis ta'ee bittaaf wayita dhiyaatan kan biyyoota alaatu filatamu. Ofii oomisha biyya keessaa yookiin made in Ethiopia akka jedhamu yoo maal ta'edha. Kanarratti Piroofeesar Guutaan akkas jedhu. ትክክል ነው። ይሄ ነገር አንዱ እንግዲህ ችግር የሆነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በዛ ደረጃ አምራች ኢኮኖሚ sirriidha. Rakkoo guddaan tokko isa kana. Dinagdeen Itoophiyaa sadarkaa sanatti oomishuudhaaf humna hin godhanne. Meeshaalee qulqullinaan sadarkaa isaanii eeggatan baay'ina barbaachisuun oomishuun gara biyyoota ollaa fi biyyoota addunyaa kaanii erguun hin danda'amne. Ammoo meeshaalee biyyoota alaa garaagaraarraa biyya seenan irratti sona dabaluun oomishuun deebisanii gurguruunis shaakalamaa jira. Darbee immoo meeshaalee hojjetamanii jiran walitti suphuun fooyyesanii oomishuunis jira. Fakkeenyaaf nuti qaama konkolaataan oomishnu garuu walitti suphinee oomishuun gabaadhaaf dhiyeessina. Sadarkaa dinagdee biyyattiin yoo ilaalle gana qaawwa hedduutu guutamuu qaba. Tokkoffaa dinagdeen keenya dorgomaa miti. Oomishaalee biyya alaatii seenan bakka buusuudhaaf hojii guddaatu eegama. Lammaffaa rakkoon loojistikiis isa ijoodha. Meeshaalee oomishaman dhiyeessuufiyyuu geejjibni rakkisaadha. Kun mataansaa danqaa tokko. Yeroo dheeraaf Itoophiyaan biyya marfeellee oomishneedha jedhamuun maqaan ishee ka'aa ture. Amma oomishaaleen biyya keessaa akka bitaman murtee dabarsuurra geesseetti. Ofii hojiin kun oomishaalee industirii akkamiirraa eegalamuu qaba laata? Piroofeesar Guutaan kana gorsu. ትክክል ነው። እንግዲህ አንዱ እኔም ያየሁት አድሆክ የሚባለው ቋንቋ በእንግሊዝኛ አለ። አንዳንድ ጊዜ ፖሊሲዎች፣ አሰራሮች ዝም ብሎ ድንገት ይመጣሉ። የሆነ ጊዜ የሆነ ሰው ኢንጀክት ያደርጋል፣ የሆነ ነገር ይሞክራል፣ ፌል ያደርጋል፣ ወደ ኋላ yeroo tokko imaammatii fi tarsiimoon akkuma tasaa dhufee bakka muraasa qofa ga'ee isa boodanii kufa ni dagatama yookiin osoo namni hin hubatiin achumaan dagatamee hafa. Sun akka hin taaneef sananni ifa ta'ee fi
hunduurraa hubachuu danda'u qophaa'uu qaba. Yeroo hunda meeshaalee biyya namaa bitaa isarratti hundoofnee jiraachuus hin dandeenyu. Hundi keenya iyyuu wayita meeshaalee biyya alaatii binnu biyya sanaaf carraa hojii bal'isaa kan biyya keenyaa immoo carraasaa cufaa deemna. Biyyi oomisha biyya namaatiin guddate hin jiru. Hunduu kan isaatiin guddate ani kanan arge. Indiyaa, Chaayinaa, Jaapaanii fi kaanis oomisha ni qabu. Biyyoonni kunneen irra caalaa oomisha biyya isaanii fayyadamu. Kan biyya biraa bituu yoo barbaadan qananiidhaaf. Nutis gara sanatti deemuu qabna. Biyya alaatii kan binnu darbinee ta'uu qaba. Malee dinagdee keenya hunda dhiisnee kanarraa irratti rarra'uu hin qabnu. Murteen kun kan darbe walgahii gamaagama hojii kurmaana lammaffaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2016 guyyoota lamaaf manni maree ministeerotaa taa'e irrattidha. Ministeerri muummee ittaanaa Itoophiyaa obbo Tamasgeen Xiruunee wayita murtee kana ibsan oomishaalee industirii alaa galfaman oomishaalee biyya keessaatiin bakka buusuu fi alergii cimsuun akka barbaachisu gamaagama irratti ka'uu eeran. Sochii Itoophiyaan haa oomishtu jedhu waggaa 2 dura eegalame hordofee oomishaalee danuun oomishamuu ka himan obbo Tamasgeen ilaalcha oomisha biyya keessaatti fayyadamuu geeddara jedhan. Bulchiinsi ministeera muummee Abiyyi Ahmad meeshaalee biyya alaatii galfaman oomisha biyya keessaatiin bakka buusuuf hojjechaa akka jiru yeroo hedduu qondaalonni mootummaa dubbataa turan. Garuu ammas walgitiinsa dhabuun daldala alergii fi gara biyyaatti galu gidduu jiru olaanaadha. Bara baajataa 2015 darbetti Itoophiyaan alergiirraa doolaara Ameerikaa biliyoona 3.4 ka argatte yoo ta'u meeshaalee biyya alaatii galaniif doolaara biliyoona 15 baasteetti. Atileetiksii mana keessaa Scotland Glasgow'tti dhiyeenya adeemsifame irratti fageenya gabaabaa meetira 800 Itoophiyaan dubartootaan yeroo jalqabaaf warqee argatteetti. Naannoo Beenshaangul Gumuz Kamaashitti dhalattee ka guddatte atileet Tsiggee Dhuguma warqee argamsiisteetti. Fiigicha fageenya dheeraan ka beekamtu Itoophiyaan dorgommii shaampiyoonaa Glasgow meetira 800tiin warqee hin eegamne argatteetti. Atileet Tsiggee Dhugumaa fageenya gabaabaa maaliif akka filattee fi akkamitti milkaa'uu akka dandeesse akkasumas dorgommii kana irratti hirmaachuuf falmii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa wajjin ture BBC'tti himteetti. የኔ አስተዳደግ በአባት አይደለም ያደኩት በእናት ነውና ብዙ ቻሌንጅ ቢኖርም እናቴን akkaataa guddina koo ilaalchisee abbaa maleen guddadhe haadhatu na guddise rakkoolee hedduun jiraatanis haadha kiyya kan na guddiste waan ittiin nu jiraachistu baay'ee hin qabdu qotee bulaadha akka nuti barannu barbaadde dadhabdee nu guddiste fiigicha immoo mana barnootatti na eegale keessi koo fiiginaan jedha miila duwwaa fe'in fiigaa ture mana barnootatti dorgomee nan mo'adhe sana booda dorgommii aanaa kan jedhamutu ture achiin ammoo filatameen gara godinaa deeme godinaanis deemee mo'adhe achiin booda dorgommii naannoo kan jedhamutu ture achirratti godina Kaamaashii bakka bu'een deeme achittis tokkoffaan bahe sana booda dorgommii guutummaa Itoophiyaa irratti hirmaadhee achiin booda giddugala leenjii Xirunesh Dibaabaan seene dorgommiin ittiin seene fageenya meetira 100-200 ture bara 2007 waggaa lammatattan meetira 200 meedaaliyaa keessa seenuu danda'e bara 2008 ammoo garee biyyaalessaa keessatti filatamee tan waggaadhuma waggaadhaan jijjiirama agarsiisaa dhufe dhuma bara 2009 ammoo Aljeeriyaatti dorgommii dargaggootaatti ture achis deemeen meetira 200 meedaaliyaa meetii argadhe. Atileet Tsiggeen muuxannoo dorgommii shaampiyoonaa idil addunyaa hin qabdu yaadi jedhuun Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa shakkii guddaa qabaatanii akka turanii fi sa'aatii dhumaatti akka deemtu hayyamamuu fi kaa ibsitu Tsiggeen leenjisaan isheetti gaafatamummaa fudhatee akka ishee erge himti. የመጨረሻ ሰዓት ላይ ነው በቃ ይሄዳሉ ብዬ አላሰብኩምና ሰዓት አልነበረኝም እንዶሩ ቤልግሬድ የነበረው nan deema jedhee hin yaanne sa'aatii dhumaattan deeme dorgommii mana keessaa beelgireeditti gaggeeffame deemeen ture fiigee sa'aatii gaarii galmeesseen deebi'e dhugaa dubbachuudhaaf federeeshiniin atileetiksii guutummaatti amantaa narraa hin qabu ture leenjisaan koo ammoo mucayyoon cimtuudha jedhee naaf helme guutummaatti itti gaafatamummaa nan fudhadhaa jedheetti kan naaf helmaa ture isaan booda akkas taanan haa ta'uu rakkoo hin qabu jedhanii anis deeme dorgomtuu cimtuu nan ta'a jedheen deeme akka fedha waaqayyoo ta'ee meedaaliyaa warqee fudheen dhufe humna nan qaban ture fiigicha to'adheen fiigaa ture akkuma leenjisaa fi gaggeessaan garee natti himanittan bakka qabachuu irratti akkas godhii jedhanii akkuma isaan natti himanittan gorsa isaanii raawwadhe saffisa dabalaa adeemeen mo'adhe hin amanne tokkoffaa bahuu koottis nan gammade alaabaa biyya koo ol kaasee miira gaariitu natti dhagahame.
Dorgommii Olompikii Faransaayiti gaggeeffamu irratti fageenyuma warqee ittiin argatteen deebitee maqaa biyyaa waamsisuu akka feetu ka himtu Tsiggeen namoota milkaa'ina ishee kanaaf gumaachan keessaa Daraartuu Tulluu tokko akka taate himti. ኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ እናትና በቃ ለኔ አለ ካጭብቄት ቆይቼም ታቀኛለች በጣም ያበረታች አትሌት ደራርቱ ቱሉ ሃዳ ታገኘ ገባ በረት ነበይ ነጀጀቤስቲስ ጀባዱ ናንጀት ኢሼን ሃዳ ባይን ኢሼ አጃይብ ሲፈል አመሌ ፈያ ሼዳ ሃከኑ ጀዴን ሼዳ ፈከደል ኦሎምፒክ irratti keessa koo kan jiru meetira 800 irratti dadhabbii